Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Make it your number one choice. Good. Let's pause you to start this lesson. Har ammoo jechoota amma iskiriinatti argaa jirtan kanaa fi kan kana fakkaatan haala gaariitiin ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leesanii kan waliin turan affeerraa keenya ni haa eegan. Let's dive into it. Do not hin taasisin hin godhin gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf do not eat hin nyaatin, don't eat. Do not drink or don't drink hin dhugin, just gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Do not, don't touch, do not touch hin tuqin, don't try, do not try hin yaalin. So walumaa galatti gocha waliin kan wal qabatu akkas hin godhin, akka kanan godhin, akka sanan godhin jennee nama tokkotti gaafa haasofnu do not or don't ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Good. Isuma kana immoo ani ofii keenyaa akkas hin godhu, akka kana hin godhu totally gocha waliin waan isin adda baasuu qabdan gocha waliin kan wal qabatu jechuudha. Gaafa fayyadamnu don't ka jedhu kana fayyadamne I don't, I do not or I don't. Ani akkasin taa'is yookiis hin godhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf I don't eat or I do not eat jechuun ani hin nyaadhu, nyaata sana hin nyaadhu jechaa jirra jechuudha. I do not eat or I don't eat jechuun akka kana jechuudha jechuudha. Good. I don't think or I do not think jechuun immoo natti hin fakkaatu yookiis akkanatti ani hin yaadu gochadha jechuudha. Akkas hin yaadu, akkas ta'a natti hin fakkaatu. I do not sleep or I don't sleep. Ani hin rafu. Just still do not or don't ka jedhu kana gocha walii wal qabsiifnaa jechuudha. Salphaamatti ani akkasiin godhu jechuu barbaad don't ka jedhu kana fayyadamne verboota safaana deeman fayyadamuu dandeenya jechuudha. Great. Inni kan biraan immoo doesn't waa'ee third person gaafa haasofnudha jechuudha. Inni kunis gochuma wajjin wal qabate. Fakkeenyaaf isa kana bifa lamaan fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa miti hoo jechuu barbaan doesn't jechuu barbaanna dandeenya yookiis immoo akkasiin goone hoo inni jechuu barbaanne sanuma fayyadamuu dandeenya jechuudha. Doesn't eat kana jechuun immoo akkas miti hoo wantichi waa'ee waan tokko haasofne doesn't eat jechuun akkas miti hoo akkana miti hoo jechuudha. Good. Inni kan biraan immoo I'm not or I am not. Inni kun immoo gocha toon taane nu hima waa'ee keenya gaafa haasofnudha jechuudha. Ani akkas miti jechuu barbaan I'm not ka jedhu kana fayyadamna jechuudha. Waa'ee keenya yookiis waa'ee eenyummaa keenya yookiis immoo waa'ee bifa keenya yookiis eenyummaa keenya sana gaafa haasofnu fakkeenyaaf I'm not greedy. I am not greedy or I'm not greedy jechuun ani sassataa sigibgibi nama waa jaallatu waatti ariifatu jechuudha. Ani akka kana miti jechuu barbaan I'm not greedy jechuu dandeenya jechuudha. Good. I'm not idle or I'm not careless jenne immoo dhibaa nama hojii malee akkasumatti taa'u miti ani. I'm not idle gaafa jennu hojii malee nama akkasumatti taa'u miti ani jechuu barbaan I'm not kana jechuun nuhi jechuudha. Waa'ee gochaa osoo hin taane waa'ee makeenya mataa keenya jechuudha. I'm not fat. Ani furdaa miti jechuu barbaanne immoo isa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Excellent. So walumaa galatti I'm not ka jedhu ani akkas miti, ani waa'ee keenyadha jechuudha. Good. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Great. So yoo ifaadha tahee mee isin immoo ani fokkisaa miti yoo dhiira taatan yookiis immoo
shamarra yoo taate immoo ani fokkistuu miti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin lesonii amma barannirraa ka'uutiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Inni kan biraan immoo ani achi hin deemu gochadha jedhani kun akkasiin godhu ani achi hin deemu jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Great. See you again. Thank you. Thank you. My beloved families, did it all English with this? Today we deal with self-introduction. Har'ammoo akkaataa kamiin afaan Ingiliffaatiin akka of ibsin akka carraa ta'ee nama haaraa bakka garaa garaatti yoo barre afaan Ingiliffaatiin of ibsuu yoo barbaanne akkuma kanas walitti qabama namoota like mana barnootaa ta'uu danda'a, walgahii garaa garaa ta'uu danda'a, bakka mittu ta'uu danda'a. So afaan Ingiliffaatiin of ibsuu yoo barbaanne akkamittiin akka of ibsuu ilaallaa jechuudha. What till very end of this lesson? Let's dive into it. Great. Jalqaba irratti ganama yoo ta'e good morning dha kan nuti jennu. Waaree booda yoo ta'e good afternoon dha. Gara galgalaarra yoo ta'e immoo good evening kan jennudha jechuudha. Garuu isa sanas ganamarra waaree booda akkuma kanas immoo galgala afaan garaa garaa yookiis immoo wantoonni garaa garaa kana fayyadamuurraa walumaa galatti jecha isaan kana hundumaa bakka bu'u greetings kan jedhu fayyadamuutiin jalqabarratti hello greetings jechuu ni dandeenya haa jechuudha. Hello greetings. Say with me. Hello greetings. Hello greetings jechuun hello nagaan siif haa ta'u jechaa jirraa jechuudha. Waaree booda haa ta'u, ganama haa ta'u, galgala haa ta'u, sa'aatii kamittuu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Homaa rakkoon qabu. So erga hello greetings jennee bakka sanatti namichi sana wajjin wal arguu keenyaaf yookiis immoo namoota walitti qabamanii jiran sanaa wajjin bakka tokkotti argamuu keenyaaf natti toleera. Gammadeera bakka kanatti si waliin argamuu qof yookiin isi waliin argamuu qof jechuun keenyinaaf. So akkana jechuu barbaan I'm really excited to be here with you. I'm really excited to be here with you. Jechuun ni dandeenya jechuudha. Ani dhugaadhumatti I'm really jechuun dhugaadhumatti jechuudha. Excited jechuun natti toleera gammadeera jechuudha. To be here asitti bakka kanatti jechuudha. To be here with you jechuun si waliitiin jechuudha. Yoo isaan namoota hedduudha yoo ta'es nama tokkodha yoo ta'es with you kan nuyi jennu homaa rakkoon qabu sana with all of you jechuu dandeenya, with you jechuu dandeenya, no matter. So I'm really excited to be here with you. I'm really excited to be here with you jechuu ni dandeenya jechuudha. Dhugaadhumatti iddoo kanatti si waliin argamuu kudhaaf natti toleera jechaa jirra jechuudha. Excellent. Erga kana jennee let me introduce myself. Let me introduce myself. Mee of haa ibsu yookiis of han ibsaa ni jenna sana booddee. Let me introduce myself jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee mee of haa ibsu yookiis mee of han ibsa jechaa jirra jechuudha. So akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Erga akka kana jennee sana booddee maqaa keenya ni himannaa jechuudha. Good. Ani maqaan koo akkasii akkana wantoonni kanaaf kana fakkaatan informationii waan jiran himuu dandeenya jechuudha. So my name is fakkeenyaaf ani kiyya yoon himuu barbaade my name is Sisaay Faantaa jechuu nan danda'a jechuudha. My name is isinis barbaadan fakkeenyaaf my name is Joseph Faantaa, my name is Bulchaa Faantaa, Tolaani Faantaa, like that. Maqaa barbaadan my name is Alamaayyoo Guddataa, my name is Obsaa jechuu dandeessu jechuudha. So my name is jennee maqaa keenya galfachuu yookiis immoo himachuu ni dandeenya jechuudha. Erga sana jennee ani bara akkasiin dhaladhee iddoo akkasittiin dhaladhee jechuun keenyinaaf akkas jechuudhaaf immoo akkasiin dhaladhee ni jenna. So I was born in jennee bara dhalanne fakkeenyaaf bara 2000 dhalanne yoo ta'e Girigooriyaanii fi Itiyoophiyaan kalaandarii isin ofii keessatti jirachuu dandeessu. So fakkeenyaaf akka Itiyoophiyaan kalaandariitti haa ta'u yookiis akka Girigooriyaan kalaandariitti bara 2000 dhalate yoo ta'e namni tokko I was born in 2000 according to Gregorian calendar or Ethiopian calendar. Isa kana ofii keessan bifa barbaadan jijjiirachuu dandeessu. Garuu I was born in jettanii
bara dhaloota keessanii galchuu ni dandeessu jechuudha. I was born in jennee bara dhaloota keenya himannaa jechuudha. I was born in, say with me, I was born in, good. I was born in jennee 2000 or 2005 or 1995 or like that. Bara dhaloota keessanii galchitu jechuudha. Excellent. Erga kana jennee bara dhaloota keenya erga himne so bara haa jennu namni tokko bara 2000 dhalate yoo ta'e amma umriin koo 17 dha haa jedhu akka Itoophiyaan kalaandariitti 2017 kee jira waan ta'eef jechuudha. So now I'm 17 years old. 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 Jechuun ni danda'a jechuudha. Now jechuun amma umriin koo waggaa 17 dha jechuu yoo barbaade jechuudha namni sun. So amma ka jedhu sun now dha. I am ka jedhu sana jechuudha. Ani 17 years old waggaa ka jedhu so waggaa 17 dha jechaa jirra jechuudha. Good. Erga umrii keenya himannee so yoo bakka magaala jiraannu sana himachuu barbaan I live in fakkeenyaaf Addis Ababa yoo ta'e Addis Ababa City like Finfinnee keessa jiraanna yoo ta'e I live in Addis Ababa City. I live in Finfinnee Addis Ababa City jechuu ni dandeenya jechuudha. Yoo Naqamte ta'e I live in Naqamte City. Yoo Jimma yoo ta'e I live in Jimma City jechuu dandeenya jechuudha. I live in jennee magaala jiraan yookiis immoo bakka jiraan himuu dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Sana booddee erga magaala jiraannu sana erga himannee booddee yoo barataadha yoo ta'e ani amma barataa kutaa kanaati yookiis immoo barataa waggaa kanaati jechuun keenya nafu. Yoo hojjetaadha yoo ta'e immoo hojjedhaa seektara akkasittiin hojjedhaa jechuun keenyi hinaafuu jechuudha. So akka sana jechuu barbaade fakkeenyaaf barataadha yoo taane currently I'm a student of grade 8, 5, 10, 12 like that. Or currently I'm elementary student, or currently I'm high school student, or currently I'm university student jechuu ni dandeenya jechuudha. Currently yeroo ammaa kana ani a student of grade 8, grade 10 class keenya jechuudha. Kutaa keenya bifa kanaan himachuu dandeenya jechuudha. Yoommoo generally dubbachuu barbaan currently I'm elementary student, currently I'm high school student, currently I'm university student jechuu ni dandeenya jechuudha. Dimshaashumadha. Yoommoo hojjetaadha immoo taane yookiis immoo dhaabbata tokko yookiis immoo bakka tokko hojjenna yoo ta'e currently I'm an employee jennee dhaabbata keessaa hojjennu sana electric utility yoo ta'e electric utility, Addis Ababa City Government yoo ta'e Addis Ababa City Government, Ministry waan barbaanne seektara barbaanne sana currently I'm an employee jennee dhaabbata sana galchuu ni dandeenya jechuudha. Dhaabbata sana galfachuu ni dandeenya jechuudha. Great. Yeroo baay'ee especially barattoota yoo taane yookiis immoo namni kamiyyuu interestii waa tokko fakkeenyaaf ani saayinsii yookiin teknoolojii yookiin aartii waan akkasii fedha akkasii qabaa jechuu dandeenya. So akkasana jechuu barbaan I have a strong interest in science. I have strong interest in technology. I have strong interest in art. Jechuu dandeenya jechuudha. Art and literature jechuu ni dandeenya jechuudha. I have ani nan qaba strong interest fedha guddaa in jennee waan na barbaanne saayinsii yoo ta'e saayinsii, teknoolojii yoo ta'e teknoolojii, literature fi art yoo ta'e art and literature jechuu ni dandeenya jechuudha. I have strong interest in science, technology or whatever it is. So bifa kanaatiin ani fedha akkasiin qaba jennee fedha keenya yookiis immoo wanta keessa keenya jiru himachuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Inni ka biraan waa'ee akaadaamiitiin alammoo ani hoobiin koo yookiis fedhi koo waan akkasiiti. Bishaan daakuun jaaladha, kubbaa taphachuun jaaladha, kubbaa miilaa ta'uu, kubbaa harkaa ta'uu, baaskeetboolii waan barbaanne yookiin kana fakkaatan jechuu dandeenya. So apart from academics or my hobbies, I love swimming.
hobbiin keenya my hobbies ka jennu sana jechuudha. So apart from academics, I love playing football. I love swimming. I love reading fictions, poems, and the like. I love jennee wanta jaallannu sana wanta feenu hobbiin keenya yookiis immoo fedhii keenya wanta itti bashannannu yeroo jiran ala maal akka ta'e himuu ni dandeenya jechuudha. I love swimming. I love reading books or reading fiction or reading Bibles. I love playing football, playing volleyball, and the like. So ada kana jenne umarratti my future dream is to become a doctor or an engineer or a pilot. Kan barbaanne jechuu dandeenya jechuudha. My future dream is to be a doctor. My future dream is to be an engineer. My future dream is to be an artist. Whatever it is, wanna feenu jechuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin bifa salphaa ta'een afaan Ingiliffaan introduce of gochuu yookiis of himuu nama wajjin wal beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Thank you. See you again. Here we go. Ni haiken. Gostray. Gostray. Jechuun baduu karaa wallaaluu takka osoo bakka tokko deemaa jirruuti karaan nu harka bada yookiin karaan nu jalaa bada. So yeroo kanaa karaan wallaalee yookiis karaan na jalaa bade jechuu yoo barbaan kan ta'e go astray. Go astray jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf I'm going astray. I'm going astray. I'm going astray jechuun karaan na jalaa badee jira. Fakkeenyaaf nama tokko bira osoo deemaa jirruuti namichi nu bilbilee eessa geesse yookiis eessa jirta yoo nun jedhe ani karaan na jalaa badee jira ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu yoo barbaan I'm going astray. I'm going astray. I'm going astray jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Great. My brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk. My brother was there during the walk. My brother went astray during the walk. Osoo bashannanaa jirru yookiin immoo osoo walkii bahaa jirru brother koo jalaa karaan hin badee obboleessa kiyyaa jalaa karaan hin badee jechuu yoo barbaan my brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk jechuu ni dandeenya jechuudha. Went astray ka jedhu kun pastii go astray jechuudha. I pity her. I pity her. I pity her jechuun immoo isheef nan gaddaa. Isheef nan gaddaa. Waan akka kana taateef yookiis waan akka sana taateef isheef nan gadda jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin kan ta'e I pity her. I pity her. I pity her jechuu ni dandeenya jechuudha. I pity her because she lost her mother. I pity her because she lost her mother. Waan haadha ishee dhabdeef yookiin waan harmee ishee jalaa du'aniidhaaf ani nan gaddaafi jechuu yoo barbaan I pity her because she lost her mother. Or since she lost her mother, I pity her. I pity her because she lost her mother. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. She makes me feel pity for her. She makes me feel pity for her. She makes me feel pity for her. Isheen
na gaddisiifti. Isheen akkan isheef gaddu na taasifte yookiis na gaddisiifti jechuu barbaanne immoo she makes me feel pity for her jechuu ni dandeenya jechuudha. She makes me feel pity for her jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy. Do not be greedy. Don't be greedy. Yoo jenne immoo sassataa nama waa tokkotti sassatu yookiis ariifatu waama fe'etti walii gadi sigibgibii jechuudha. Akkasana hin ta'ini. Akkasana hin ta'ini jechuu yoo barbaanne don't be greedy or do not be greedy. Do not be greedy jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Do not be greedy as such. Don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Akkas yookiis akka kanaa sassataa hin ta'ini. Akka kanaa sassataa hin ta'ini jechuu yoo barbaanne don't be greedy as such. Don't be greedy as such jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy as such. Akkas yookiis akka kana namichi yeroo inni waa sassatu yookiis immoo yeroo inni akkasana ta'u argineet akka kana hin ta'ini. Akka kana yookiis hamma kana sassataa hin ta'ini jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week. In the upcoming week. Torbee dhufu yookiis torbee dhufu keessa jechuu yoo barbaanne in the upcoming week. In the upcoming week jechuu dandeenya jechuudha. Torbee dhufu keessa yookiis torbee dhufu fakkeenyaaf beellamaan qabaa yookiis hojii akkasiin hojjedhaa yookiis dalagaa akkasiin qabaa. Kanaaf kan kana fakkaatan jechuu yoo barbaanne torbee dhufu keessadha yoo ta'e in the upcoming week. In the upcoming week I do have an appointment with somebody jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf beellama qabna yoo ta'e ani abaluu faana jechuu yoo barbaanne in the upcoming week. In the upcoming week jennee activity keenya yookiin task jiru itti fufnee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Akkasana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Fakkeenyaaf I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll accomplish it or I'll do it in the upcoming week. Torbee dhufu keessan hojjedha yookiis immoo nan xumura nan goolaba jechuu yoo barbaanne I'll do it or I'll accomplish it in the upcoming week jechuu ni dandeenya jechuudha. I'll do it. I'll do it. Torbee dhufu keessa nan dalaga yoo jenne I'll do it in the upcoming week. In the upcoming week ka jedhu kana dabalannee I'll do it yoo jenne torbee dhufu keessa nan dalagaa. Torbee dhufu keessa nan dalaga jechaa jirraa jechuudha. Akkasana jechaa jirraa jechuudha. Good. It will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Torbee dhufu keessa ni xumuramaa. It will be accomplished or it will be done or it will be finished in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Hojjenne torbee dhufu keessa ni xumurama. Assured taane ni xumurama yookiis hojiin sun ni raawwata jechuu yoo barbaanne it will be done in the upcoming week jechuu ni dandeenya jechuudha. See soon. Amman wal agarra yookiin amma wal agarraa nama tokko wajjiniitiin bilbilaan yookiin nama tokkootiin haasofnee amma wal agarra jechuu barbaanne see soon. See soon jechuu ni dandeenya jechuudha. Amma wal agarra hin turru amma si arga jechuu barbaanne akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. See tomorrow. See tomorrow. Bor wal argina. Bor wal argina jechuu barbaanne immoo see tomorrow. See tomorrow jechuu ni dandeenya jechuudha. Meeshaan immoo afaan Ingiliffaatiin hello bonaa karaatu si jalaa badee. Hello bonaa karaatu si jalaa badee jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessaan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Akkuma kanas maaliif
akkas sassattaa maaliif akkas sassattaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you.